Magaalaa Finfinnee naannoo Oromiyaa seenee mana raabsa yoo ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa hin jiru jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa hin jiru taanaan ummanni yaboo itti kenne adaraa mootummaatti kenne mootummaan hin jiru taanaan eenyuttan kenne jedhee ofii isaatii fuuldura dhaabachuun dirqama. Amma immoo unuun qabatee nuti yuunivarsiitii irraa jammarree jecha ijoollee baay'een uummanni as keessa jiru baay'ee hedduun isaa madaa qaba. Quuqama qaba. Quuqamni sun haa deebi'u. Dhiigni sun haa dhangala'u. Dhiigni qeerroo dhiigni qarees haa dhangala'u yoo jedhame malee. Waa'een kondominiyeemii Hooyyeffachee Tulluu Diimtuu fi Boolee Arraabsaa irra jiru kun dhiiga baatee deema. Tokko qaamni jijjiirama kana hoogganaa jiru qaama jijjiirama kana fideemti. Qaamni jijjiirama kana fide qeerroof qarreedha. Jijjiiramni yoo dhufe qaamni jijjiirama sana fide yoo hooggane qofa kallattii sirrii qabachuu danda'a. Yoo uummata Oromootiif hojjechuuf fedhiin hin jiru ta'e fedhiin hin jiru jedhanii ibsuudha malee yeroo haalli siyaasaa gadi bu'etti uummata kana sobuuf yaaluun waanuma hin danda'amu. Akkuma obboleessi amma kaase kana ni kennama taanaan qabsoon gara duubaatti hin deebi'u ammas taanaan jechuudha. Maastar pilaanis sana deebi'e. Naannawaa Finfinnee keessatti kan ijaaraman kondominiyeemonni kun mannoonni kun manneen kun ni rabsama yoo jenne eenyutu rabsa waan kana eenyutu aangoo qaba. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee aangoo maaliitiin manneen naannolee Oromiyaa keessatti ijaaraman rabsuu danda'a. Naan ilaala kuni gonkumaa ta'uu hin danda'u. Gonkumaa qonnaan bulaan isa kaleessa maasaasaa kennee daandii irratti kufee osoo jiru har'as isuma kaleessa seenaa san hojjenne yoo ta'e hin danda'amu. Please bakka hin danda'amu kana yaaduun mataan isaa hin danda'amu. Biildingii Niiwuurk keessatti ijaarama. Biildingii ammayyaawaa lafa ibsaan hin jirre. Gidduu kanatti qotee bulaan Oromoo lafa qotata. Lafa osoo dhukaasa ta'e itti dhagamuu hin dandeenyetti biildingiin akkasii gaafa ijaaramu saamicha lafaati jechuudha. An akka kootti ejjennoo kooniif namoonni baay'eenis kana qabu dheedhamu. Abadan dhuguman jedhu waan keessoo koo nuyi fi qaama hooggansaa kana yookaan uummata bal'aa kana dhabuudhaan yoo ta'e alatti osoo kanarratti aggaamamuu baate natti tola. Qotee bulaa lafa kanarraa buqqa'e kondominiyeemii kana giraawundii isaa itti daldalaati irra jiraachuu qaba. Ijoolleen isaas keessatti magaalaa Finfinnee keessatti mana namaa galanii waardiyaa ta'atii jiru wayite. Kanaaf wanti ta'uu qabu kondominiyeemiin kun giraawundii isaa itti daldalaati gubbaa isaati irra jiraachuu qaba. Uummanni irraa buqqa'eeyyuu miiliyoona